Namoonni hedduun iccitii bilbila keessanii yookaan iccitii keessan akka mataa keessaniif dabarsanii kennaa jirtan ni beektanii? Akkamitti wantoota isaan irraa of qusachuu qabna? Akkamitti wantoota akkasii isaan irraa haalaan of eeggannoodhaan bilbila keenya irratti yeroo fayyadamuu qabna sin jedha. San sin garsiisa haga barnoota kiyya dhumaatti naa waliin turaa sin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan bakka jiraatan sin jechaa. Har'a wantoota irra deebiidhaan sin himu keessaa wantoota haalaan cimoo wantoota haalaan bilbila keenya kontirool harka keenyaan of ittiin goonuu fi akkamitti namoonni bilbila keenya kontirool godhuu barbaadan tooftaalee garaagaraa fayyadamanii bilbila keenya akka kontirool godhataniif haala akka nuti mijeessuuf jirruu fi akkamitti haala sanarraa if qusachuu qabnaa kan jedhu isin garsiisaa nafaana tura. Duraan dursee itti aansuudhaan aappiilee asirratti argitan kana aappiin kun aappii kana argaa jirtan jedha yaada aappii kana bilbila keessan irra yoo jiraate gonkumaa namoonni gabbuufadhaa isiniin jedhanii bilbila keessan irraa yoo qabaattan dafaadhaa ifirraa dileet godhaa yeroo ammaa tanatti. Aappii kun aappii haalaan fokkataa bilbila namaa namni dafee kontirool itti namaan godhu keessaa aappii isa haala salphaadhaan kontirool itti nama godhuu danda'u erga bilbila keessan kontirool ittiin godheen booda guutumaan guutuutti bilbila keessan isinii waliin banuu isinii waliin fayyadamuu wantoota isin daawwattan hunda salphumatti viidiyoos ta'e oodiyoo bilbilas ta'e waan bilbila keessan irra jiru guutumaan guutuu karaa salphaan itti fayyadamuu danda'a jecha. Wantoonni sun karaa gara kamii? Tokkoffaa yuutuubarootaa fi akkasumas warroota sooshaal miidiyaa kanarratti hojjetan namoota gurguddoo haakaroota jechaadha. Namoota tooftaa garaagaraa fayyadamanii bilbila namaa kontiroolii fi iccitii namaa ilaaluu fi haala mijeeffatuu fi wantoota isaan irra biizinesa dalaganiif namoota akkasiitu wantoota kana dalagaa jechaadha. Wantoota kanarratti siistema garaagaraa fuudhanii irratti qopheeffatanii diskiripshinii isaanii jala liinkii kaa'atan. Namoonni dheeqxanii liinkii san cuqaastanii aappii kana keessa seentan salphumatti kontirool isin godhuu danda'anii jecha. Namoonni hedduun liinkiilee garaagaraa diskiripshinii isaanii fi akkasumas telegiraama isaanii jalatti maxxansanii jecha. Liinkii sun yoo aappii hin taane yookaan wantoota garaagaraa keessa yeroo seentan wantoota garaagaraa kasin gaafatu iimeelaaf paaswoordi keessaffaa maqaafaa kasin gaafatu ta'e gonkumaa itti hin guutina. Namoota amanamoo namoota bebbeekamoo fi namoota Oromoo keessaas namoota haalaan wayyoo yoo ta'een alatti namoota baay'inaan namoota keenyarraa hin taane namoota akkanumatti dheqaadhaa liinkii sen cuqaasadha akkas godhaa kana godhaa siniin jedhu gonkumaa hin fudhatina. Yeroo ammaa kanatti liinkii sen irra cuqaastanii wantoota isin barbaachisu hunda yoo guuttan namni sun salphumatti waan isin barbaadan san waan inni bilbila keessan ittiin to'achuudhaaf haala itti mijeeffatu san isin mijeessitanii fi salphumatti bilbila keessan isin to'achuu danda'a. Wantoota kanarraa of qusadhaa siniin jedha. Haga danda'ame takka waan akkanaa kanarraa zimattanii namoota hunda jala deemtanii waan isaan godhaa siniin jedhan godhuurraa wanni kun bu'aa qabamoo bu'aa hin qabu jedhaadha. YouTube keessa dheqaa, Google keessa dheqaa qoradhaadha. Waan akkasii sanarraa akka of qusattan dhaamsa kiyya haga barnoota kiyya dhufutti nagaa naa turaa sin jedha. Viidiyoon kiyya isinitti laayik sheer gochuun na bira darbaa sin jedha.